Godina Baashaggar aanaa dugdaa keessatti waraanni bilisiginnaa moortar dabalatee meeshaalee gurguddaa uummata nagaa irratti dhukaasuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Caalfalmataa Lammii. Godina Baashaggar aanaa dugdaa ganda waldaa qal'inaa iddoo addaa Malkaawaataa jedhamuun beekamutti guyyaa kaleessaa jechuun guraandhala 13/2026 da'oo booti jechuun bosona uummanni loon keessatti tikfatu lubbuu uummataa fi loon bosona keessatti argaman tokkoof illee osoo hin yaadne kallattiilee maraan dhukaasa meeshaalee gurguddaa kanneen akka moortaraa, dishqaa fi kanneen biroo dabalatee dhukaasa walirraa hin cinne dhukaasaa akka turan jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni gandichaa addeessanitti hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti lubbuun namoota nagaa fi beelladoota adda kan hin baane ta'uu himuun uummanni gandichaa lubbuu namoota bosonicha keessatti loon tiksaniif yaaddoo guddaa keessa galanii jiraachuu ibsaniiru. Gochi loltoonni bilisiginnaa raawwachaa jiran kan abdii kutannaa guddaa kan agarsiisudha jechuun itti dabaluun ifoomsaniiru. Guyyaa irraa guyyaatti badii murni bilisiginnaa uummata irratti raawwachaa jiru kan yeroo kamuu caalaa hammaachuu gabaasni yeroo yeroon uummatarraan dhaqqabaa jiru ragaadha. Abiyyi Ahmed lola keessaa bahuu hin dandeenye keessatti erga kufee kaasee lubbuun namootaa fi beelladootaa mancaatii guddaa keessa jiraachuun ni beekama. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti loltoonni bilisiginnaa manneen hawaasaa jumlaan gubuun himame. Caalaa Martii Oromoo dabalata qabdi. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii ganda Mollaamee Arjaa'oo jedhamu keessatti guraandhala 11/2026 gara jabeeyyiin waraana Abiyyi Ahmed manneen hawaasaa gandichaa cufa baay'inaan 50 ol ta'an ibidda itti shiduun qabeenya hunda waliin jalaa barbadeessanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan obbo Cimdii Nuuraa fi obbo Kumaaloo Nuuraa obbo leeyyan ilmaan abbaa tokko namoota manni jalaa gubate keessaa kanneen maqaa isaanii eerame ta'uun ibsameera. Namoonni qe'ee fi qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'e kunneen qonnaan bultoota hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu hin qabne yoo ta'an ergamtoonni sirnichaa garuu sababa sobaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhu itti maxxansuun gocha dabaa kana irratti raawwachuun maatii isaanii bakkeetti adda bittimsuu dubbatu. Godina Shaggar aanaa Calliyaatti waraanni murna faashistii PP dargaggoo tokko ukkaamsuun dhaga'ame. Caalsa Baafan Waggaarii dabalata qaba. Godina Lixa Shaggar aanaa Calliyaa keessatti dargaggoon tokko humnoota waraana bilisiginnaatiin qabamuu isaa maddeen naannoo irraa dhaga'amee jira. Taateen kun uummata keessatti yaaddoo fi sodaa dabaluun haala nageenyaa fi mirga namoomaa irratti gaaffii kaasaa jira. Akka odeeffannoon argame ibsutti hojiin ukkaamsaa kun guraandhala 12/2026 ganda Waliyyee keessatti kan raawwatame ta'uu fi humnoonni bilisiginnaa yeroo sana gara naannichaatti bobba'uun namoota irratti tarkaanfii fudhachaa turuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Namichi qabame maqaan isaa Balaa Ifaa kan jedhamu yoo ta'u akka jiraattonni ibsanitti bilisiginnaadhaan garee hidhattootaa waliin wal quunnamtii qabda jedhamee dharaan qabamuun isaa ibsamee jira. Erga qabamee boodas namichi hidhaatti dabarfamuu fi yeroo ammaa kana keessatti iraarsaa keessa jiraachuun isaa ifoomeera. Taateen akkanaa yeroo ammaa kana bakkeewwan garaagaraa keessatti irra deddeebiin rakkoo nageenyaa fi mirga namoomaa irratti xiyyeeffannoon akka dabalu taasisaa jira. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti rasaasa loltoonni faashistii bilisiginnaa hawaasa nagaa irratti dhukaasaniin qonnaan bulaan tokko madaa'e. Otoo gabaasa kanaaf Jaalbooree Addunyaa. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu ganda wal jaallachiisaa biyyaa irraa dheengadda guraandhala 12/2026 qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Lammee Taaddasaa jedhamu loltoonni bilisiginnaa rasaasatti dhukaasuun madeessuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bulaan kun siyaasa kam keessaayyuu qooda kan hin qabne yoo ta'u badii tokko malee maqaa quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun yakkanii gara jabina amaateen rasaasatti dhukaasuun miila isaa irra dhaanii madeessuun baramee jira. Yeroo ammaa kanas miidhaa qaama isa mudateen buufata fayyaa aanichaatti yaalamaa jiraachuu fi du'aa fi jireenya gidduutti kan argamu ta'uun lubbuun hafuun isaa illee shakkisaa ta'u itti dabaluun himamee jira. Aanichatti yakkoonni gara jabinaa ulfaata ta'an harka gara jabeeyyii loltoota bilisiginnaan uummata irratti raawwachaa kan jiru ammaataa ta'uun jiraattonni hedduun dararaa maqaa adda addaa fi bifa aarawwaan irratti banamee jiruuf qaama itti iyyatanii fi akka itti ba'anii galan dhabanii yaaddoo amaa keessa jiru. Akka jiraattonni gandichaa ONM'if ibsanitti namni kun yakka tokko malee maqaa sobaa itti maxxansuun waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jedhuun qabanii deemuun magaalaa Geedoo geessuun reebicha ulfaataa irraan ga'uun maniraatti gidirsaa jiraachuu jiraattonni gandichaa dabaluun himanii jiru. Humni bilisiginnaa guutuu Oromiyaa keessatti kaadirotaa fi waraana isaa bobbaasuun meeshaa harkaa qabanitti dhimma ba'anii ilmaan Oromoo iraarsaa kan jiran ta'u. Eeyyoon Faalistiinota balleessuun akka dhaabbatu gaafachuun
waraana Afrikaa keessaas balaaleffate. Shaalamansiis Kaayyoo dabalata qaba. Dhabamsifamuun uummata Falastiin xumuramuu qaba jedhee durattaan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusuf hooggantoonni biyyoota kurnotaan lakkaaman yaa'ii qaama naannichaa 39ffaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuuf yeroo walitti qabamanitti. Biyya bahaa giddu galeessaatti Falasxiinii fi gidiraan uummata ishee qalbiin keenya ni morma, dhabamuun uummata kanaa dhaabbachuu qaba jechuun waggaa tokko dura dhaabbaticha hoogganaa ta'uun kan filataman Yusuf sanbata kaleessaa labsan. Walga'iin waggaa kun waraana dhiigaa fi nageenya naannichaa akkasumas qormaata bulchiinsa addunyaa qulqullina bishaanii fi rifaayinoota qilleensa bishaaniin wal qabatee dhufu dabalatee balaa dimokiraasii fi jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffata jedhamee eegama. Seerri idil addunyaa fi seera namummaa idil addunyaa bu'uura hawaasa addunyaati jechuun Yusuf itti dabaluudhaan uggurri meeshaalee namummaa Israa'el naannoo Falastiin marfame keessatti keessee akka kaafamu gaafate. Waraanni duguggaa sanyii Israa'el Gaazaa irratti geggeessite onkoloolessa bara 2023 irraa eegalee yoo xiqqaate namoota 72,045 ajjeesee 171,076 madeessee jira. Yusuf waldhabdee dachaa Afrikaa keessatti ka'aa jirus tokkoon guutuu ardii kana keessatti qawween akka calleessisu gaafateera. Sudaan irraa kaasee hanga Saahel Bahaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo yookaan DRC, Somaaliyaa fi bakka biraatti uummanni keenya gatii guddaa tasgabbii dhabuu kaffaluu itti fufeera jedhe Yusuf. Yaa'in kun hooggantoonni biyyoota miseensa gamtaa Afrikaa 55 irraa guyyoota lama keessatti walitti fide jechuun Aljeeziraan gabaaseera. Toonni bilxiqinnaa sodaa lola kallattiilee maraan jabaachaa jiruun mooraa bilxiqinnaa gadhiisanii waraana bilisummaa Oromootti makamuu jabeessan. Gabaasa qindaa'ee Bijaalaa Qaafan Fayyeera. Lola Oromiyaa keessatti jabaatee fi kaaba impaayirattii keessatti tuttuqaa humnoota Itoophiyaa fi hidhattoota TPLF gidduutti uumamaa jiruun torbanoota kana keessa loltoonni danuun mooraa bilchiginnaa gadhiisuun badaa jiraachuun ifoomeera. Torbanoota darban keessa lola Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti geggeeffamaa jiruu fi daangaa Amaaraa fi Tigraay gidduutti dhukaasa darbee humnoota PP fi TDF gidduutti geggeeffamuu gara lola guutuutti ce'aa jechuun qaamolee nageenyaa Abiy Ahimadiittiin barcuma siyaasa isaa tikfatu gidduutti sodaa guddaa uumee jira. Haala kanaan wal qabateen loltoota murnaa gabroonfataa bilchiginnaa keessaa hedduun mooraa isaanii gadi dhiisanii karaa adda addaan badaa jiraachuun gabaafameera. Gabaasa loltoonni tokko meeshaa isaanii waliin waraana bilisummaa Oromootti makamuu kaan ammoo meeshaa isaanii gatanii baqachaa jiraachuun ibsameera. Sababni guddaan badiinsa kanaa sodaa lola guddaatu dhalata jedhuun babal'ataa jiruun wal shakkuu ajaja waraanaa waliif hin amanamne ta'uu duula keessatti dhumaatii sodaachuu ta'uu odeessi keessoo PP ni mul'isa. Murni bilchiginnaa yeroo ammaa kana teessoo isaa jabeeffachuuf dargaggoota humnaan waraana keessatti guuraa fi uummata nagaa irratti miidhaa geessisaa jiraachuun uummata biratti mufii fi balaaleffannaa dabaleera. Oromiyaa guutuutti abbootiin qabeenyaa konkolaataan isaanii humnoota waraanaa impaayera Itoophiyaan dirqiin loltoota fe'aa jiraachuu himan. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Oromiyaa guutuutti humnoonni waraanaa murna faashistii Itoophiyaa abbootii qabeenyaa konkolaataa fi konkolaachistoota irratti dirqama cimaa kennuun konkolaataan isaanii loltoota PP gara kaaba impaayera Itoophiyaatti geessuuf itti fayyadamaa jiraachuun himameera. Maddi odeeffannoo arraanni biyyoolessa Oromiyaa argate akka mul'isutti konkolaataan dhuunfaa kan tajaajila hawaasaaf oolu humnaan qabamee tajaajila uummataa irraa dhaabbate loltoota mootummaa fe'uun gara lolaatti fe'aa jiraachuun mirkanaa'eera. Abbootiin qabeenyaa konkolaataa fi konkolaachisoonni akka jedhanitti konkolaataan isaanii yeroo ammaa kana uummata tajaajiluu dhaabee geejjibni naannolee keessatti irrate uummanni hojiif jireenya guyyaa guyyaa keessatti rakkachaa jira. Sababni guddaanis murni faashistii Itoophiyaa konkolaataa uummataa waraanaaf jecha qabu dubbatu. Konkolaachisaa fi gargaaraa dabalatee abbootiin qabeenyaa akkasumas namoonni hedduun doorsifamaa sodaa keessa jiraataa fi ajaja bilchiginnaa diduun hin danda'amne keessatti kufaa jiraachuun ibsameera. Loltoonni bilchiginnaa konkolaataa humnaan qabanii warra didan irratti hidhaa, reebichaa fi doorsisa raawwataa jiraachuun himameera. Rakkoon qaala'insa jireenyaa daran hammaachuun uummanni impaayera Itoophiyaa haala ulfaataa keessa jiraachuu arraanni biyyoolessa Oromiyaa odeeffate. Guutuun gabaasichaa akka ittaanutti isiniif dhiyaata. Akka gabaasni mul'isutti yeroo ammaa kana daballiin gatii meeshaalee bittaa fi gurgurtaa hammaachuun jireenya uummataa irratti dhiibbaa cimaa uumaa jira. Rakkoo kana waliin wal qabatee xaxaan siyaasaa
hanqinni nageenyaa akkasumas dinagdeen bilxiqinnaa kufaa jiru uummata keessatti rakkoo hammaataa fidee jira. Uummanni bakka adda addaa irraa akka ibsanitti yeroo ammaa kana maatii hedduu wanta ijoollee isaanii nyaachisan dhabuun rakkachaa jiraachuu ifoomsanii daa'imman hedduun nyaata guyyuu argachuu dadhabuun jireenya isaanii keessatti rakkoo guddaa keessa galuun himamee jira. Impaayeratti keessatti hanqinni hojii, gatiin boba'aa dabalaa deemuu fi tajaajilli bu'uuraa qaqqabuu dadhabuun uummata bal'aa irratti dhiibbaa daran cimaa uumaa jira. Rakkoo kanaaf PP irraa hanga ammaatti furmaanni waaraan kan hin argamne yoo ta'u, kun ammoo haala jireenya uummataa gara balaa hamaatti ceesisuu danda'a jechuun dhaabbilee garaa garaan akeekkachiifamaa jira. Murni bilxiqinnaa peestaala fayyadamuun seeraan ala jechuun uummata jumlaan saamaa jiraachuu jiraattonni magaalaa Adaamaa himan. Guutuu gabaasichaaf jalkennaa sabaa. Magaalaa Adaamaa keessatti murni biltsiginnaa maqaa peestaala fayyadamtan jedhuun uummata nagaa jumlaan saamaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma olitti eerame kanaan magaalaa Adaamaa kutaalee magaalichaa garaa garaa kanneen akka marfata Wanjii, Poostaa, Humna Ibsaa, Piikook, Amadee, Boolee, Yuunivarsiitii Adaamaa, Ganda Gaaraa akkasumas Ganda Haaraa toora buqqaatonni qubatanii jiranii fi gandoota biroo maqaan isaanii hin tuqamin keessatti peestaala fayyadamuu akkasumas gurguraa jirtu ittiin jechuun kaabinoonni fi hidhattoonni PP naamusa hin qabne magaalicha keessa halkanii fi guyyaa naanna'uun saamicha ulfaataa irraan ga'aa akka jiran daldaltootni magaalichaa ONM itti himaniiru. Haaluma kanaan dunkaana daldaltootaa irra deemuun itti fayyadamuu fi dhiisuu isaanii addaan illee osoo hin baasin abbootii kana tokkoon isaanii irraa hanga qarshii 20,000 gaafachuun yoo kennuu dadhaban immoo mana hidhaatti darbachuun akka kaffalan taasisu. Kanuma walba'uun yoo galan milishoonni sirnichaa hordofuun sababa tokko malee mana tokko irraa qarshii 500 hanga 1,000 irraa gurrachaa akka jiran jiraattonni magaalichaa itti dabaluun eeraniiru. Murni biltsiginnaa tooftaalee saamichaa buusaa gonfaa, fannoo diimaa, inshuraansii fayyaa, nyaata milishaa, uffata milishaa fi kanneen biroo tarreessuun uummata saamaa kan jiru isa hangachuun amma immoo tooftaa saamichaa biraa maqaa peestaalii hin fayyadaminaa jedhuun uummata qaala'insa jireenyaa PP'n empaayeratti itti uumeen gubachaa jiru daran saamanii jireenya itti hadheessaa jiraachuun ni beekama. Waraanni Ameerikaa tarkaanfii waraanaa Iraan keessatti torban hedduudhaaf turuu danda'uuf qophaa'aa jira. Yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Waraanni Ameerikaa yoo pirezidaanti Doonaald Tiraamp haleellaan akka raawwatamu ajajan Iraan irratti hojii itti fufiinsa qabu torban hedduudhaaf turuu akka danda'uuf qophaa'aa jiraachuu qondaaltonni Ameerikaa 2 Rooyitersiif himuun kunis waldhabdee kanaan dura biyyoota lamaan gidduutti mul'ate caalaa hamaa ta'uu danda'a. Karoorri kun miira namaa kakaasuu irraa kan ka'e maqaan isaanii akka hin dhaamne kan barbaadan qondaaltonni kun ifa gochuu isaanii dippiloomaasii Ameerikaa fi Iraan gidduutti adeemsifamaa jiruuf qooda ol kaasa. Ergamtoonni Ameerikaa Steeve Witkoff fi Jared Kushner kibxata dhufu Jenevaatti Iraan waliin marii kan taasisan yoo ta'u bakka bu'oonni Omaan irraa dhufan giddu seentota ta'uun ni hojjetu. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon sanbata kaleessaa filannoon Tiraamp Teheraan waliin waliigaltee irra ga'uu ta'us kana gochuun baay'ee rakkisaadha jechuun akeekkachiisaniiru. Gama biraatiin Tiraamp humna waraanaa naannichatti walitti qabuun tarkaanfii waraanaa haaraa fudhachuuf sodaa uumuun isaanii yaadatama. Qondaaltonni Ameerikaa jimaata darbe akka jedhanitti Peentaagoon doonii xiyyaaraa fe'umsa dabalataa gara baha giddu galeessaatti erguun xiyyaarota waraanaa, misaa'ila qajeelfama qabuu fi humna dhukaasa biroo haleellaa geggeessuu fi ittisuu danda'an waliin loltoota 10,000 lakkaa'aman dabaleera. Tiraamp jimaata darbe buufata kaabaa Kaaroliinaa keessatti loltoota Ameerikaa waliin haasawaa taasisaniin Iraan keessatti jijjiiramni sirnaa jiraachuu akka danda'u ifatti kan dubbatan yoo ta'u kun waan hunda kan caalu ta'uu danda'u fakkaataa jedhan. Eenyu akka Iraan dhuunfachuu barbaadu qooduu dide garuu namoonni jiruu jedheera jechuun Rooyiters gabaaseera.